kiyya kana Muktaarin biraan nagaa caaltuulee dhaamsa qaba caaltuu birallee nagaa Muktaar itti barreessee jennaan naa deebisuu dide garuu Muktaar gaafa namni itti barreessu kabaja guddaa namaaf qaba nama kamuu ija takkaan laala bakka inni caaltuu irratti waan kana raawwatetti immoo akka nu rifachiise akka onneen teenne isatti cabte akka beekuuf viidiyoo kana please share godha Oromoon share dandeettan biraan nagaa caaltuuf immoo dhaamsa qaba jechuudha. Video isaa kana laallee walitti deebina. Video isaa kana yeroo tokkoof laala. Isin guddisa. Ifama wajjin. Mee video ishee kana laala. Yeroo bakka kanatti isaa wal gurshaa jiran jechuudha. Isheen immoo imimmaan mana teessee xururratti. Okay, hinga'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fi keessan isin jecha salaamatan daganne dhugaa waan miira kee keessa jalseeni waan miira keetti natti dhagame dhugumatti natti dhagame mucaan kun jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf hamilee mucattii tana dhibbatti akka cabsetti beekaa jechuudha. Muktaar hamilee haccaaltu likkeetti dhibbumaan dhibbatti cabse jechuudha. Barumsa isii raan kuchisiise hin butee hin tumee erga olii gadi bilginnaa eegaltee maaliif carra isii qabda dhugaa dubbachuuf Roozaan iddilii qabdi carra qabeettidha obsa qabeettidha sittin gafne baga sittin heerumin Roozaalleen baga sittin heerumin Kaamilalleen baga sittin heerumin baga sididan sababnillee akkuma mucaa daa'ima kijjuu kanarratti fidde kanatti isittis fiduuf deemta jechuudha isirratti illee fiduuf fuute abbaan ilmoo ofiiti waan gaarii filata obboleeyyan kiyya gaaf abbaan keessan haati keessan obboleessi keessan bakka kana seeninaa siin jedhee hin seeninaa. Nuti nama lama taane hiriyaa turre waan isin ajaa'iburraa jechuudha. Yaa Rabbii kiyya waan nun taane nurraa qabi. Yeroo namni jaalalaaf sitti dhufu hundumaayyuu dhugaa Rabbii dubbachuu yaa Rabbi waan nun taane nurraa qabi. Yaa Rabbi waan nun taane nutti qabi. Wanti khayrii siif taatu sin tartu abadan. Wanti siif hin taane immoo maa bareeda maa waan fedhe bareeda gaaf kilmaa tana afaanii baafattee Rabbii kee itti buuttee Rabbii kee jala harka qabatte abadan waa sababee namni sun sirraa bada. Roozaan eebbi isiin qabdu jechi abbaan isiin jedhe gorsi abbaan isii gorse abbaan ofii waan gaarii namaa yaada. Dhugaa Rabbii Roozaan har'a sadarkaa kamirra jirti? Harbaafannaa qabbana raahaa ilma kabaja qabu argatte. Gurbaasan jechuudha. Beekaa nama argatte. Kanaaf dhaamsi ani Muktaarii dhaamu ammallee kaluu jirta. Mucattii tana hamilee isiin cabseen. Mucattii tana deebi intala tanarra. Intalli tun khayrii isiin dhufne bultii tee diiguu dhufte si jaalattee dhufne. Hamilee caaltu cabsuu dhufte malee jaalala keetiif abadan hin dhufne intalli tun jechuudha. Dubartiin takka gaafa dhiirri tokko odoo haadha manaa qabu odoo ilmoo qabu jaalattu nama san jaalattee odoo hin taane nama san hamilee isaa tuquu fi jibbarraa hamilee isii cabsuu dhufte malee Muktaar jaalattee dhufte abadan jechuudha. Maal wadalloon guutee biyya keessa jechuudha. Miliyaana jira. Inni kaleessa intala tana daa'ima tana kijjuu guutee har'ammoo deebi'ee isirratti dhalaa biraa fida jechuudha. Ati nama akkamitti sammuun kee yaada baqqaana kana ni akkamitti sammuun kee yaada. Ilmoo kee kana rogaan guddifatu qabeenyi yoo sirraa hafe biizinasii tokko ittiin hin bantu suuqii tokko ittiin hin bantu mana tokko hin bitattu mana kiraa keessa jiraataa jirta mana lamatti kiraa kafaluuf deemta baratamma haga gaafa mataan kee akkatti osoo yaa'utti malee dudiin teessu caaltuun ammallee daa'ima ganaa jirti. Ilmoo isii haadhatti kennitee barachuu dandeetti. Ati immoo jechuudha dhoqqee keessa seentee keessaa bahuu hin dandeenye keessa qabda. Kilma takkaan si gatti beeke dhalaan intala sitti heerumti. Kilma takkaan akkuma mucattii tana hamilee cabsite kana sillee hamilee keessatti si gottee si biraa deemte qilleensa irratti hafte jidduu lafaatitti rarraatee hafte. Tanallee hin dhabdaa jechuudha. Kun immoo abaariin namaa wallaahi abaariin namaa namaan taatu. Abaariin nama baharii laala. Nama hedduutu akkuma caaltu ijoolleen dhukkubsatte kana fatiyaaf dhukkubsataa ture. Nama hedduutu baharii abaaraa ture. Nama hedduutu baharii waa jechaa ture. Bahariin har'a sadarkaa kamirra jira? Abdiin har'a sadarkaa kamirra jira? Abdii fuudhi jedhaniin abdii nama dhama'ee jechuudha. Dhama'ee waan godhu wallaalee dhaltoo manatti ol galchee akkasitti irra taa'aa jira. Kuni maa inni irra? Dhamaatiidha. Gaafa jannaa fuudhi hin dhiisin hin galchin jedhee namni hundi kadhatu.
fayyaalummaa jedhan malee qarummaa isaa takkisaatitti ofee galcheeshe. Tayyib amammoo kun immoo as deebi'ee mucattii kaleessaa barattu barumsa isii irra kuchisiisee odoo abbaan isii didu odoo gosni didu ishi ani nu horata jedhanii sitti kennan amaanaa haadha amaanaa abbaa amaanaa obboleeyyan keetii nyaatte jechuudha. Ilmoon ta'e daa'imni sabiyyiin kalee argatte tun garaa isin nyaattu isii akka gaariitti hin barsiifattu isii barumsa dhuunfaa barsiifadha jettee bakka guddaan isii ga'e jettee maa yaadin akkamitti har'a waan saree waan fokkataa yeroo ammaa jireenyi biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti qaala'ee abbaan qabeenyaa tokkooyyuu jiruu ibiddaa keessa jiraatu. Asirra dhalaa lama fuuta. Himmoo wanni biraa garaa nu nyaanne kudhanuyyuu fuudhe. Caaltuu irratti ati fuudhuun jechuudha. Wallaahi hamilee isii miti hamilee keenya cabsite jechuudha. Jaalala nuti kabaja hordoftoonni kee hundi si kabajan. Muktaar haga si kabajan hin beekta. Haga si jaalatan hin beekta. Ati namni si arrabsee hin beeku. Garuu amma ofii keetii uf arrabsiifsiifte jechuudha. Jaalala namni qisii qabu. Sa'idoon maan fuudhe? Maan fuudhin dhalaa meeqa mana isaa kiraa gala. Mana isa bira gala. Abdiin maan fuudhin dhalaa meeqatu mana isaa galaa jira. Jaalala ati erga jaalala akkana eegaluu hedde jaalala saree eegaluu hedde maal godhu mucatti hamilee isiitirraa barumsa isiitirraa kuchisiifte. Hamilee isii hiriyoonni isii har'a maal jettiin hiriyoonni isii har'a akka gaarii jiraatanii firii ta'anii jiraatan. Ati har'a hamilee isii kaleessa fuutee kaleessuma fuutee ilmoo irraa argatte har'uma immoo fiddee irratti jaalattee viidiyoo maxxansita. Inumaayyuun gorsitaa yoo jechuudha. Wallaahi billaahi ana taate caaltuu miskiina argatte malee Muktaar odoo ana taate jechuudha. Ijjatee tana lamaan baasa. Saraa haatan jechuudha dhugaa dubbachuuf. Isiin miskiina argitee akkana gootu. Isiin akka namni godhatuun godhattu. Isiin fayyaalettiidha. Isiin olii gadi kana hin beektu. Isin bakka warroon dhiiraa jechuudha. Keessattuu dhiirri arsii jechuudha isin amma isinitti himan. Takkitti dhangattaa'uun beektan. Haga sagal fuuta sagal lakkaftanitti. Sagal lakkaftan isin jechuudha. Sagal takkaayyuu miti sagal jechuudha. Namni intala akkana jirtu warqee tanarratti fidaa. Intala dama fuute funyaan haga kiyyaayyuu qabdu funyaanuun qabdu fungeedhayyuu. Dhiqaa caaltutu hin taatu. Jaalattee odoon taane hamilee caaltuu nama qabee garuu dubbii kana duubammoo eenyu akka jiru booda ofii keessanii gingilchatanii wal yaaftan. Ofii keessanii ciitii keessan baaftan. Maaliif yoo jettarree intala kana duuba namatu jira. Nama hiriyaa keetitu jira. Dhalaadha malee dhiirallee miti. Eenyu harkisee sitti fide. Eessatti wal agartan. Eessatti wal beeytan. Yoo wal beeyte bakka hanamma fakkeenyaaf har'a yoo si baradhe Muktaar jaaralli si bakka lakkoofsa wal chinji wal goona lakkoofsa wal jijjiirrenna. Hodhu lakkoofsa kee jettee hundumatti lakkoofsa kee kennita. Maal jechuudha? Hayi eshi bakka naa bilbilisii dubbisa jettaa hundumaan. Namni tokko akka wal baratee waa wal fakkeenyaaf namni yuutuubii kun waa walirraa wajjin hojjanna jedhee nama gaafatutu jira. Tokko mootuyyuu kazim jedhee akkanumatti sitti dhiyaatee jireenya kee diigutu jira. Isiin tun kabaja sii qabdi intala asiiti. Beeytudha. Dhalaan kamuyyuu ta'eef ka jidduu namaa seentu fiidee jireenya namaa keessa seentu. Jireenya keessan ati amma fakkeenyaaf Muktaar amma fakkeenyaaf obboleen kee Muktaar jiruu bareedaa jiraata. Raahaadhaan jiraata. Mashaakilan qabu achiin qabu qanyeen qabu dhuuntaaleetun inaafaan qabu dhuuntaaleetun jechuudha. Dhugaa dubbachuun caaltuun inaafaa olii gadilee hin beektu akka dubartii durba zamanaa kan hin beektu. Maasha Allah tabaarakallaadha. Ijoolleen ammumaayyuu jechuudha. Sa'aatii kanarra qabdee caaltuu eessatti arganna? Koomantii seenarraadha. Eessatti arganna? Nuu taati dhala akkanaati ka bultiif taatu jechaa jiran. Sareen akkasii nyaanne. Wallahi saree mucaa tokkotu gisee tokko mucattii wayii waan isinitti hima. Mucattii wayii mucaa jaalatte dirqiidha warri gurgure. Diddee bakka mucattiin diddee baate. Oltee odoon buliin jechuun sakandii takka ni bareedde caaltuu akkuma caaltuu kana. Gurbaan sakandii takka odoon turin gurbaan dura jaallate jechuudha. Dura jaallate sun sakandii odoon turin intala san fudhate jechuudha. Inni lammata fuudhe sun dhoqqee keessa seena. Dhoqqee akkamis keessa seena? Dhoqqee keessaan baane keessa seena. Isii lammata fuudhe. Garuu suni odoon fidin baate akkasuma jarana wallaahi dhalaa akkanaa ofitti keessattuu dhalaa hiriyyammaan ani kana ka jedhu
Hiriyammaanuu hiriyaan amma nama dhiira bultii ijaarate wajjin hiriyoomtu ta'a akkami? Tassi jaaladha jettuun sun ta'a akkami? Nama ajaa'iba. Dhaamsa ni caaltu qabu. Obboleettii ta'e caaltu. Miskiina ta'uu kee ni beeka. Fayyaaleetii ta'uu kee si beena. Fayyaalummaa keetti mootuyyuu har'a balaa kana hunda sitti fide. Inni gaafa ati Muktaar odoo kokkee qabdee finxii taate nayitee galgalaa ganama eessa galta eessaa bolta jettee odoo qabdee gurbaan kun har'a intala tana sirratti hin fidu. Ati haadha mana isaatii maal godhu ala bula. Dhalaan immoo mana seen dhuftu maaliif dhufti? Dhimma isiin maal? Dhimma hojiitii fi dhimmi biraa garaagarummaa qaba. Intala tana duuba namaatu jira, dhalaatu jira, dhalaa taatetu jira. Garuu ati dhalaa taate libeete. Kana hubadhu. Ammaaf gorsi ani si gorsu wanni ani si dhaama obboleettii keetiitti obsi. Harkan kenne. Ammallee taanaan Muktaar intala tana fuudhee manatti inni akka galle arsii keessatti aadaatu jira. Sirnaan himattee takki si filachuu. Wanni ani si dhaamu ati ammallee umriin kee daa'ima ni dhaqqabda. Wanni niiti biraa fuudhee bitatti mirgatti dhamaatuuf takka hin jiru. Bakka ilmoo isaa hin guddisa barumsa keetitti deebitee baratta nama takka ofitti fudhatte. Wacii isatu danda'a kiraa manaa isatu danda'a. Garuu immoo gaafa inni intala tana fuudhee dhaamsa ni caaltu si dhaamu yoo dhuguma dhibbatti ka fuudhu ta'e safara isaan ga'e. Akkana jette baadiyyaalleen galin magaalatti barumsa baradhu. Daa'ima ta'e nama itti fidadhu. Sa'aatii sitti tolatti yuutuubii hojjetu. Sa'aatii sitti tolatti barumsa ka'e. Inni mootu akkuma achiin baheen mana keetitti ropholiin deebise. Si jaalata taanaan intala tana dhiisee gara kee deebi'a. Si jibba taanaan intala tana duuka baafata haganuma. Kanarratti waan ani si dhaamu kiraan manaa, nyaanni, dhugaatiin, uffanni daa'imaa gaafa daa'imni jabaatte wacii hundarra matarraa qabee haga kotteetti baasiin ka isaati. Bakka ati immoo barumsa kee gaafa cimtee baratte rabbiin mucattii roozaa dheengadda inni waan xiqqishuu sababee kilma abbaa sababee hin mari'an nagattee inni irratti ilaallan jenne fiigee galee si bute sun har'a sadarkaa kan akka jirtu rabbiin immoo sadarkaa isii kan si qabsiisuu danda'a. Tarii isii olisiitu gochuu danda'a. Barumsa kanaa nu ta'etti waan biraati nu ta'etti. Abdiin kutatiin gurbaan kun immoo intala tana fuudhee taanas wallaahi umriin kee ganaadha. Irran kaate hin dhaqqabda rabbiin daa'ima teessee haa guddisu. Barumsa keetiitti fufi. Carraa guddaa qabda, carraa dheeraa qabda. Itti fayyadame. Maasi bichaadha nama meeqa kamtu jira. Ilmaan 5-6 yoo gadhiisee deemaa jiru. Garuu immoo ati inni dhalaa intala tana sirriitti fide taanaan abaddan hin jiraate wajji. Murtee kiyya kun leesh ati maali? Isiin maal wanni sirriitti fiduuf? Maali nati si caati? Waa hundaan yoo ta'e si caala. Waa hundaan bakka. Isiin nama ati nama. Jaalalan naqabe. Jaalalli kamaala keessa qabu? Odooniitii qabu jaalalli kamaala keessa qabu? Erga jaalalli isa qabe dura maa fuudhuu danda'u odoo isin fuudhin? Jaalalli kamaaltu isa qaba? Bilaal hin qaanamu Muktaar jechuudha. Caaltuudhaan sanii si dhaamu saraa hatan dhibbumaan dhibbatti wannan si dhaamu tokkoffaa barumsa sammuu kee keessa haqqe. Abbaa fedhe wajji haa jiraatu booda inni sadaffallee fuudha waan ta'e. Inni sihii warqee tanarratti fuudhe booda isii tanarratti illee fuudha. Sigalee dhiirri mootuyyuu dubartii gaarii dhiifteetini dubartii bira deemti. Dubartii bakka yeroo gisee dhiqattee gabbaatee deemtu agartanii dubartii bakka hin jiraa miti. Ana kan jedhee isinitti hin qabu. Miira keessa galee jira jechuudha. Dubbiin caaltuu nama bobeessite jechuudha. Dubbiin caaltuu akka obboleetii akka waan anaatitti jechuudha. Yeroo jechuudha wallaahi isin obboleen kee kaaf viidiyoo kaleessa viidiyoo san argite wallaahi imaan ija kan na dhaabatu bide. Maaliif wallaahi dhiirri kun isin hanguma yoomii tokko bakka anjiraa miti mucaasaa namoo hamila isii cabsee wallaahi imaantu naqabe jechuudha. Maaliif isintu miskiina wallaahi waan caaltu miskiina akirarraatti hin beektu olii gadi. Mana zaarii kanallee hin qabdu. Silaa namni dhala akkanaa tanarratti du'aa bara. Silaa namni wallaahi dhala akkanaa tanarratti du'a.
inni immoo faallaa jechuudha. Faallaa isitti qoosee faallaa isirratti tabiraa fide si jaaladha jedhee muuziqaa irratti hidhe inumaa yoon gorshaayu isilleen immoo abbaa manaa kiyya 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 jalaa si haa dhabanii dhabame maanis hin qaanoftu billaa alee hin qaanoftu ati haadha mucati kichuu tanarratti daa'ima oduu qabdu oduu bakka hin jiraa miti namni yeroo isaa guddatee yeroo isaatiitti jaalatee argee yeroo isaatiitti waa babbarate mucaantu nama lafa arabaa argee miti bakka umriin isiituun hime jechuu bifuu garuu har'ummaan akkatti kana boottu ilmoota nama wajjin yoo akkatti rakkattu wallahi akka cufumaan dhibbatti beekaa jechuudha muktaar hin cufufama amma hin cufufamu tunilleen teettu beekaa tunis immaa jalan teettu akkasiin jechuu barbaadaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa hedduuta kanaa galatoomaa mee yaada keessan kennaati ulfaadhaa na hordofuu keessanii baay'ee keessan galatoofadha dhugumatti ani bakka yeroo aarutti waan haasa'uun beeku jechuudha mataa bakka waa'ee mucaa kana sirriitti mataa kiyyaani sirrimatti mataa kee keessatti seef ta'ee jira waa'een inni irratti dalage kun kanaaf obboleetti kiyya wanti isin jechuu barbaadu wanni isin dhaamuu barbaadu komentii keessan mucattillee yeroo komentii barreessitaniif jajjabeessati komentii babbareedaa barreessaa isin jechuu barbaada namoonni yaada qabaatan yaada keessan kaa'adha akkasiin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.